Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya har'aaf qabannee isin biraan geenna hanga xumuraattiin waliin akka turtan isin affeerra. Oduu keenya kan har'aaf qabanneen kan biyya keessaa fi biyya alaatiin isin biraan kan geennu ta'a. Amnestiin manni murtii Keeniyaa ergaawwan jibbaa yeroo waraana Tigraay darbatanii fi himata meettaa irratti dhihaatu dhaggeeffachuudhaaf murtoo dabarsu ajaje. Amnesty International manni murtii ol'aanaa Keeniyaa waraana waggoota lamaaf naannoo Tigraay keessatti geggeeffame irratti hokkora sabaa fi ajjeechaa raawwatameef gumaacha qaba jechuudhaan himannaa dhaabbata abbaa qabeenyaa feesbuukii kan ta'e meettaa irratti dhihaate dhaggeeffachuudhaaf murtee dabarsuu simachuu beeksiseera. Gochoota jibbaa fi jeequmsa feesbuukii irratti kakaafamaan jedhamaniin kanneen miidhamaniif fandii deebisanii dhaabuu doolaara Ameerikaa biiliyoona 2.4 akka kaffalamu kan gaafatu himannaan kun lammiilee Itiyoophiyaa Abrahaam Ma'aragay fi Fissahaa Taklee dhaabbata qorannoo heeraa mootummaa Keeniyaa keessatti argamu Inistituutii Kaantibaa waliin ta'uun dhihaate jedhan. Eeyyattoonni kun meettaan qabiyyee miidhaa geessisuu beeksiseera akkasumas algooriizimii isaas qabiyyee jibbaa akkasii fi balaa guddaa geessisan akka faca'an haala mijeesseera jechuun himataniiru. Kunis yeroo waraanaa keessatti sarbama mirga namoomaa hamaaf gumaachuu kan himan yommuu ta'u Abrahaam Ma'arag abbaa isaa Ma'arag Amaaree Piroofeesar Yuunivarsiitii Bahar Dar kan turan sadaasa bara 2021 barreeffamni jibbaa kakaasuu isaan irratti xiyyeeffate feesbuukii irratti erga faca'ee booda akka ajjeefamanis ifa godheera. Murtoo mana murtii ol'aanaa Keeniyaa guyyaa kaleessaa kenne kanaaf galata guddaa qaba jechuun Abrahaam Gaardiyaanitti himeera. Qorataan Amnesty International duraanii Fissahaa Taklee hojii mirga namoomaa Itiyoophiyaa keessatti hojjeteef toora intarneetii irratti xiyyeeffannaan jibbiinsaa irra gahaa akka ture kan dubbatuu fi meettaan miidhaa geessise duubatti deebisuu hin danda'u jechuun dubbatama. Garuu dhaabbatichi akkaataa qabiyyee balaan qaban irratti to'atu hundee irraa jijjiiruun namni biraan waan aanii darbe keessa akka hin dabarre mirkaneessuu danda'a jechuun yeroo ammaa kanatti kaasaa kan jirudha. Murtiin kun kan dhiyaate gabaasaa kanaan dura Amnesty International meettaan yeroo waraana qabiyyee mootummaa balleessuu fi sabaa fi sablammoota walirratti xiyyeeffate irratti tarkaanfii fudhachuu dhabuu isaatiin ifoomse hordofeeti. Dhaabbatichi akka jedhetti meettaan akeekkachiisaa irra deddeebiidhaan gareewwan hawaasa siivikii irraa kennuu duubatti dhiiseera. Dhaabbatichi akeekkachiisa kennuudhaaf deebii kennuudhaaf garmalee suuta kan jedhuu fi haala jiru irratti hubannoo akka hin qabne ibseera. Dhimmoota Amnesty kaase keessaa tokko Piroofeesar Ma'arag osoo hin ajjeefamin duraan maqaanii fi bakki hojii fi teessoo mana isaanii toora intarneetii irratti qoodamee ture. Kana malees dhimmi kan biraa ammoo dhimma Fireewayinii Heetsaay yoo ta'u isheen illee haasaan jibbiinsaa fi jeequmsaa kakaasuudhaan meettaa irratti erga babal'atee booda abbaa fi obboleeta ishee akka dhabdee boodarra muuxannoo dhiibbaa hamaa isaanirra haleeluun gahe jedhan. Manni murtii ol'aanaan Keeniyaa murtee kanneen dhimmichi mirga sarbamuu fi dhiisuu isaa mirkaneessuu kan of keessaa qabuu fi manni murtichaa heera mootummaa akka hiiku waan gaafatuuf dhimma kana dhageeffachuudhaaf aangoo akka qabu ibseera. Murteen kun heera mootummaa Keeniyaa keewwata 165 kan dhimmoonni gaafii seeraa gurguddoo kaasan abbootii seeraa lakkoofsaan even ta'aniin akka ilaalaman ajajuus ibseera. Dhimmi kun dhaddachi akka ramadamuuf abbaa seeraa ol'aanaa Keeniyaatti dhihaateera. Murtee kana hordofuun Amnesty International keessatti hoggantuun falmii tarsiimoo Maandii Mudaarikaawaa akka jedhanitti murtiin kun tarkaanfii gaarii fi haqaaf karaa kan saaqu yoo ta'u dhaabbileen teeknooloojii gurguddoo fi bara adabbii malee jiraachuu isheetiin ibsitee kan falmu ta'uu dubbatteerti. Miidhamtoonni dhiittaa mirga namoomaa isaa karaa dhaabbata kanaan irratti gahe yeroo baay'ee haqa argachuudhaaf akka rakkatan sababni jiru gar tokkoon dhaabbileen akka meettaa haala tajaajila isaan kennan isaanitti fayyadamuudhaan aangoo murtii manneen murtii dhaqqabuun akka isaan hin dandeessifne dubbatu. Murtiin kun heera mootummaa Keeniyaa keewwata 165 kan dhimmoonni gaafii seeraa gurguddoo kaasan abbootii seeraa lakkoofsaan hedduu ta'an kanneen ilaalamu yeroo ajajuudha. Dhimmi kun dhaddachi akka ramadamuuf gara abbaa seeraa ol'aanaa Keeniyaatti kan dhihaateera. Meettaan dhimmi kun mana murtii Keeniyaatti ilaalamuu isaa kan mormu yommuu ta'u haalli tajaajila isaa himannaa dhaabbatichaa irratti dhihaatu manneen murtii Ameerikaa keessatti qofa akka ta'aniif kan daangessu ibseera. Bakka bu'oonni seeraa meettaas ol iyyannoo dhiheessuudhaaf hayyamaa akka laatamuuf kan gaafatan yommuu ta'u dhimmichi kufaa akka ta'uufis tattaaffii gochaa jiraachuun dhagahameera. Naannoo Amaaraatti sirni baniinsaa boqonnaa ajandaa marii walitti qabuu gaggeeffamaa jira. Naannoo Amaaraatti sirni baniinsaa boqonnaa ajandaa marii walitti qabuu gaggeeffamaa jiraachuun kan ibsamu yommuu ta'u naannichatti boqonnaa ajandaa marii walitti qabuu guyyaa har'aarraa eegalee
hanga ebla 4 bara 2017 kan itti fufu ta'uun himameera. Guyyoota arfan darbanitti bakka buutonni hawaasaa 4,500 akka hirmaatan yoo himamu, bakka buutonni hawaasaa qaamoleen mootummaa, paartileen siyaasaa, namoonni dhuunfaa dhiibbaa uumuu danda'anii fi bakka buutonni waldaalee fi dhaabbilee kan mari'atan ta'uun eerameera. Walumaa galatti maricha irratti hirmaattonni 6,000 ol boqonnaa ajandaa walitti qabuu kana irratti akka hirmaatan ifa godhameera. Booranatti namichi haadha warraa ajjeesuun dhoksaan awwaalan adabamuun himame. Godina Boorana Bahaa Aanaa Gumii Eldaadlootti taateen sadaasa darbee dhagahame waan safuu fi duudhaa uummataa cabsee fi hawaasa naannoo rifachiisedha. Himatamaan umriin isaanii waggaa 70 ta'an obbo Daalachaa Halaakee kan jedhaman akka lakkoofsa Itoophiyaa onkololeessa 13 bara 2017 keessa hanga jalqaba ji'a sadaasaatti Aanaa Gumii Eldaadloo bakka Bulbul jedhamutti haadha warraa fi haadha ijoollee isaanii kan ta'an aadde Dukkaalee Liiban jedhaman ulee erga rukutanii ajjeesaniin booda boolla qopheessanitti awwaaluun himaniiru. Bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa godina Boorana Bahaa obbo Qaasim Dureessaan akka himanitti himatamaan kun itti qophaa'anii kana dalagan kan jedhe yommuu ta'u, ajjeechaa kanaan dursee boolla qotee qopheeffatee achi erga uleedhaan duubaan rukutee lubbuun baasee booda boolla sana keessatti awwaale jechuun akkamiin yakka kana akka itti raawwatan yaadachiisaniiru. Abbaan warraa kun haadha warraa isaanii ajjeesanii akka irratti hin beekamneef namni isaan dursee badaniiru jedhee barbaachaaf bahes hin turre jedhan. Yakki kun kan raawwatame miidhamtuun kun dhaabamuun barbaadamee erga turanii booda nama bakka isaan boolla qotaa turan sana argetu hime jechuun dhagahamaa kan ture yommuu ta'u, boolli isaan qotanii turan sun yeroo ilaalamu cufameera jechuun akkamiin gocha ajjechaa kana akka yakkamaa kana irratti baratames himaniiru. Hawaasni naannoo kana bakka sana qotanii yeroo ilaalan reeffi haadha warraa isaanii guyyoota 28 booda achi keessa kan argame yoo ta'u, himatamaan kun to'annoo jala erga oolee booda ragaaleen walitti qabamee dhimmi isaanii mana murtii ol aanaa godina Boorana Bahaatti ilaalamaa tureera. Miidhamtuun dhuunfaa kun yeroo ajjeefamanitti ulfa akka turan kan himamaa turellee yommuu ta'u, reeffi isaanii guyyoota dheeraa booda waan argameef ragaan kana mirkaneessuu akka hin argamne himaniiru. Dhimmicha kan ilaalaa ture manni murtii ol aanaa godina Boorana Bahaas dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 25 bara 2017 ooleen manguddoon haadha warraa isaanii haala suukanneessaa kanaan ajjeesan awwaalanii kun hidhaa cimaa waggaa 17tiin akka adabamu itti murteesseera. Himatamaan kun sababoota adabbii hir'isuu fi danda'an dhukkubsataa ta'uu isaanii, umriidhaan kan deeman akkasumas jaarsa yookaan kan ta'anii fi maatii isaanii kan bulchan ta'uu erga caqasanii booda manni murtii barsiisaadha jedhee hidhaa cimaa waggaa 17 irratti murteessuu obbo Qaasim ifa godheera. Itoophiyaa keessatti ajjeechawwan suukanneessaan garaagaraa namoota maatii isaanii ta'an irratti kan xiyyeeffataa jiru ta'uun ammoo akka biyyattiitti yaaddoo guddaa uumaa jira. Oduu biyya alaatiin Noorweey buufataalee waraanaa lafa jalaa bara waraana hololaa deebiftee ijaaraa jiraachuun himama. Noorweey Raashaatti baay'ee dhiyaachuu irraa kan ka'e bara waraana hololaa keessa buufataalee dahannoo waraanaa lafa jalaa akka icciitii ta'etti hedduu kan ijaartee turte yommuu ta'u, buufataalee waraanaa lafa jalaa kanneen kan buufata humna qilleensaa dooniiwwan waraanaa kan hammatedha. Bulchiinsi Sooviyeet diigamuun booda Noorweey buufataalee kanneen itti fayyadamuu dhiistee turteerti. Amma immoo Raashaa waliin muddama keessa seenuu irraa kan ka'e buufataalee waraanaa lafa jalaa hedduu haaressuu kan eegalte yommuu ta'u, turistoonni biyyoota garaagaraa irraa gara kaaba Noorweey imaluun buufataalee waraanaa lafa jalaa kana daawwatu. Garuu immoo kanneen icciitiin qabatanii fi turistootaaf banaa akka hin taane hedduun kan jiran yommuu ta'u, gareen biyyattii hedduu isaanii jalatti buufataalee humna qilleensaa fi dooniiwwan waraanaa nikulaaraa baachuu danda'an kan qabatedha. Noorweey addunyaa irratti biyya ulaa buufata waraanaa lafa jalaa hedduu qabduun kan beekamtu yommuu ta'u, bara waraanni hololaa sirna Sooviyeet USSR fi biyyoota lixaa gidduutti gaggeeffamaa ture Noorweey ulaawwan buufataalee waraanaa lafa jalaa gara 3,000 ol akka qabdu turte ijaarteerti. Kunis tarii haleellaan boombii nikulaaraa yoo gaggeeffame loltoota isheetiif kan biyyoota michoota ishee ta'an bakka kanatti akka baqatanii fi gareewwan kattaa isaanii jalatti maramanii lafa jalatti argaman maatiiwwan hedduu achi keessatti qubsiisuu akka dandeettuuf kan ijaartedha. Amma yeroo waraanni biyyoota garaagaraa yookaan biyyoota Awurooppaa, Yukureenii fi Raashaa wal haruuraa jiran kanatti Noorweey buufataalee waraanaa lafa jalaa kana beekamoo ta'an haaressuu eegalteerti. Kaaba Arktikiitti naannoo daangaa Raashaatti buufata humna qilleensaa lafa jalaa Barbaados jedhamuu fi buufata humna galaanaa lafa jalaa Olaasvaarm jedhamu haaromsuu jalqabdeerti. Keessumaa buufanni Olaasvaarm seensa isaanii meetira 909 kan bal'atu yommuu ta'u,
bal'inni isaa ammoo haleellaa cimaa dandamachuu kan danda'u ta'ee kan ijaaramedha. Ulaawwan lafa jalaa kun buufata waraanaatti akka tajaajilaniif maaliif akka ta'an kan barbaachise isaan qofa kan beekan yommuu ta'u, sababbiin ijaarameef haleellaa gamtaa Sooviyeet irraa itti aggaamamu qolachuuf yaadamee ture jedha gamtaan Sooviyeet yeroo sanii kan hin jirredha. Haalawwan akkasii deebisanii haaressuudhaaf maallaqa guddaa kan dhangalaasan ta'uu yoo beekamu, buufanni humna qilleensaa Baardufoos kan kattaadhaan marfamee ijaarame xayyaarota ammayyaa F-35 kan qobsiisudha. Buufanni kun bara 1938 kan ijaarame yommuu ta'u, yeroo waraana addunyaa lammaffaa Naaziin xiyyaarota isaa haleellaa jalaa maqsuudhaaf achi keessa akka qobsiisaa ture ni yaadatama. Boodarra immoo humni qilleensaa Noorweey haleellaa Sooviyeet irraa kan irratti aggaamamu jalaa miliqsuuf xiyyaarota isaa achi jala qobsiisaa akka ture kan himamedha. Buufatni waraanaa kun waan paayilotootaa fi xiyyaarotaaf waraanaaf barbaachisu hunda kuusa meeshaalee waraanaa boba'aa bakka hojjettoonnii fi paayiletoonni itti turanis kan qabudha. Gamtaan Sooviyeet erga diigamee booda buufanni waraanaa lafa jalaa kun waggaa 40 darbaniif cufamee tajaajilaan ala kan ture yommuu ta'u, buufanni waraanaa kattaa marfamee argamu kun deebi'ee akka haaromfamu gochuun kan barbaachiseef tasa Raashaan akkuma Yukureen weerartee Noorweey irratti haleellaa yoo bante xayyaarota waraanaa ammayyaa'oo kanneen F-35 jedhaman achi keessa tursiisuudhaaf akka ta'e himamaa jira. Weerara Raashaa Yukureen irratti banteen wantoota waraana ammayyaa keessatti addunyaan hubataa jirtu keessaa tokko xayyaarota waraanaa ammayyaa kanneen akka F-35 doolaara miiliyoona hedduun bitaman dirooniiwwan doolaara 300 fayyadamuudhaan mancaasuun akka danda'amu ni himama. Bara 2009 paarlaamaan Noorweey buufata waraanaa Olasvarni jedhamu akka cufamuuf kan murteesse yommuu ta'u, garuu bara 2013 ammoo buufanni kun dhaabbata dhuunfaatti doolaara miiliyoona 7 qofaan gurguramee ture. Bakka dur icciitiin eegamuu fi eegumsa guddaa qabu namoonni itti yaa'anii daawwachuu kan eegalan yommuu ta'u, inumaayyuu abbaa qabeenyaa buufata waraanaa lafa jalaa bite dooniiwwan kanneen qorannoo Raashaa fi bidiruuwwan qurxummii akka itti fayyadamaniifis hayyamee ture. Bara 2020 booda tajaajilli mootummaa biyyattii buufata kana abbaa qabeenyaa duraan bite irraa harka hedduu deebisee bituudhaaf haaressutti kan gale yommuu ta'u, ergasii sochii waraanaa buufaticha keessatti jabaatee itti fufeera. Inumaayyuu Ameerikaan doonii waraanaa Nikularaa baatee deemu achi keessa qobsiisuu akka barbaaduu fi buufataaleen waraanaa waggootaaf dagataman kan deebisanii haaressuun kan barbaadameef beekamtii Raashaan amma jalqabde kanaafidha. Noorweey qofa osoo hin taane Raashaanis buufataalee waraanaa bara Sooviyeet 50 ta'an haaressaa kan jirtu yommuu ta'u, humni galaanaa Siwiidin buufata waraanaa galaanaa kan lafa jalaa odola Musookoo jedhamu keessatti ijaarame ammas deebi'ee haaromfamaa jira. Biyyoonni kaan ammoo buufataalee ulaa galaanaa yookaan ulaa lafa jalaa kan waggoota hedduu dura ijaaramanii cufaman haaressuu qofa osoo hin taane haaraa ijaaraa akka jiranis himamaa jira. Chaayinaan buufata galaanaa lafa jalaa guddoo ta'e odola Haayinaan keessatti kan ijaarte yommuu ta'u, akkasumas wiirtuuwwan ajaja waraanaa lafa jalaa kanneen hedduu naannoo magaalaa Beejingitti ijaaraa jiraachuus himama. Biyyoota kanneen akka UK fi miseensota naatoo ta'an keessatti ulaawwanii fi buufataalee waraanaa lafa jalaa bara gamtaa Sooviyeet ijaaraman gurguramuudhaan bakka turizimii fi muuziyeemii fa'aa ta'anii turaniiru. Isaan malee dabalataan Iraan dhiheenya kanam buufataalee lafa jalaa kan waggaa 2tti lakkaawame hin xumuramne ifa godhuun isaa ammoo rakkoo biraa kan addunyaatti mul'iseedha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qopheessinee kan hangammaatti dhaggeeffattanidhaan waliin waan turtaniif galatooma.